Ashama harka fuunee jirra jirtu annagaa koo dhagalata waaqayyoo isinillee lafa iddoo jirtan hundatti kan kaafaaf kan dhiyaa kan alaaf kan keessa hundumti keessanuu lafa iddoo jirtan hundatti addunyaa kana mara hundarratti nageenyi koo isin biranaaf haqa qabu isiniin jedha. እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? የኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም የውስጥም የውጭም ትንሽም ትልቅም ሁሉም ያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበላችሁ። በሚቀጥል ደግሞ እኔ ሴና እባላለሁ። ሴና ቱቢ ያው ዩቲዩብ ቻናሌ ተዘግቶብኝ ነበረ እና አሁን ደግሞ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ ላይክ እንድታደርጉ ደግሞ በፍቅር እጠይቃለሁ ማለት ነው። ከነቴ አንሱዳን ሁንዱምቲ ኬሰኑ ዩቲዩብ ቻናል ኮነ ጃላ ጩፈሜ ቱሬ ዩቲዩብ ቻናል ኮሞ ካን ጩፈሜ ተቆፋ ኮፒራይት ዩቲዩብ ረቴናቲ ለካዬ እኔ ለማታኒሞ ቤቱ ጆሌ biyya keenya keessatti yeroo baay'ee waan akkas du'aaloo lamnaamna kanatu jira waan akkasii kana yeroo baay'ee post gochaan ture saniif jecha yuutuubiin immoo wantoota akkasii sana nama adaba na yeroo jalqabaatis yuutuubii kee haala sirreeffamee hin banamne sirreessee baneen turre sanii jecha rakkoo adda addaa na jala godhate yuutuubiin koo na jala cufamee jira. Biraammoo xiqqooshi riippoortis narratti godhanii jiranii sansanii wal qabatee yuutuubiin koo narraa cufamee jira jechuudha. Kanaafuu amma somaamiti ijoolleen Oromoo bakka jirtanitti wal jajjabeessinu wal wajjinaa taanu wal cinaa dhaabbannu sinin jedha gatii ittiin kaffaltanii. Kanaafuu hundumti keessanuu subscribe gootanii akka gara YouTube channelitti na deebistan immoo abdii guddaa sinirraa qaba sinin jedha. Kanaafuu hundumti keessanuu nageenyi jaalalli waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Tokkummaa araarri biyya keenya Oromiyaadhaaf biyya keenya Itoophiyaadhaaf hunduma keenyaafuu araarri waaqayyo nuuf haa bu'u sinin jedha. Har'aaf kanumaan isin gaafachuun dhufee gara fuuldura garuu wantoota adda addaa wantoota baay'ee wajjin nu dubbachuu dandeenya waan ta'eef wantoota baay'ee isiniif qabadheen dhufa jedheen abdadha. Saniifuu hundumti keessanuu subscribe naa godhaa sinin jedha. Baay'een isin jaaladha. Ijoollee Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu sinin jedha. Nageenyi keessan akka galaanaa Oromoon galaanaa jedhama mitiire kanaafuu akka galaanaa isinirra haa yaa'u sinin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo waan Saawudii minaamina kanallee waaqayyoon kadhadhaa fi ijoolleen Saawudii keessatti illee rakkachaa jiru. Kanaafuu hundumti keessanuu kadhannaa keessaniin du'aa keessaniin bira dhaabbadhaa.